بيكو شمبيتيا هرمايا هرمايا هاي هاي هرمايا خبجموف جالتمو ilmaan Oromoo kan biyya keessaa biyyaadhaa akkam jirtan isinin jechaa arragaa waa malee fitirrate isin baane akkuma agartan keessumaa kabajaa qabadhateen dhiyaadhee jira sababaan ta'eefis tokko lama jennee jalqabuuf argamna guyyaan irraa guyyaa gaddaa keessattuu uummata Oromoo dargaggeessa qacalee dhabnee argamna keessattuu jiraattota biyya Misrii Oromoo baqatanii asitti argaman keessaa Hamza guyyaan tana du'arraan addunyaa boqotaniitti jiran mee Hamzaan nama akkam ture akkamiin jireenya isaa walii gad oofaa ture hawaasaaf maal gumaache hanga du'a isaa guyyaa irraan tanaatti tokkoof lama seenaa isaa nama beeku odeeffachuuf istiidiyootti argamne jirra kanaaf kabajamoo jaalatamuu daawwattoota keenya hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turtii gaarii isin jenna tole gaa keessumaa keenya guyyaa irraan tanaa osoo maqaa keetti isin himne maqaa kee guutuu fi akkasumas bakka dhaloota keetii akka hawaasa keenyaa wajji mee wal bari isin jenna. Okay, haye carraa kana naalachuu keessaniif hedduu galatooma maqaan kiyya Maammii Yusuf yookaan Maammii Yusuf Naanjaani. Ani kanin dhaladhee guddadhee magaalaa Haramayaati akkasumas kanin barumsa sadarkaa tokkoffaatii fi sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Haramayaatti xumuree achi boodamoo Jimmaa Yuunivarsiitii carraa nagee achitti eebbifamee rakkoon garaagaraa biyya nu baaftee biyya ambaa keessatti argama kunu har'a biyya Masir keessa jira jechaadha. Biyya Masir keessa jirta. Tole dhaloonni kee Haramayaa dhaate. Lafti Haramayaa gaa artistoota gootota qabsaa'ota hedduu magarsite. Dargaggoota qacalee hedduudha magarsitee argamti. Arragaa sababaan waltajjiitti safaraniif mammee guyyaa irraan tanaa gaa akkuma beekamutti ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa biyya alaa jiraatan wallaalaaf beekaas ta'ee guyyaan irraa guyyaa gaddaati jenneeti innis ni beekan. Nutis gaddinee hawaasni keenyaas akka gaddan abdii guutuu qabna. Hamzaaman mee Hamzaaman esa dhalatee isa guddate eenyu fanyura dhalatee mee akkam ture nuuf odeessi. Hayyee Hamzaa Amaan magaalaa Haramayaa magaalaa xiqqoo baatee jaamtutti dhalatee guddate achuma mana barumsa isaattis barumsa isaa hordofee barumsa isaa hamma 10 eegatu muree booda Hararitti faarmaasistiidhaan dippiloomaan eebbifamee biyye rakkoon biyya keessatti isarra geesseen kan ka'e jechuu biyya isaa gadhiisee bahuuf dirqame achiin Keeniyaa dhaqee Keeniyaatti hanga waggaa 4 takka achi keessa ture waggaa 4 kana keessa gaheen inni Oromoodhaaf gumaache guddaadha. Baqatee achi booda biyya kana dhufe jechuudha. Hamzaaman dhalatee kan guddate Haramayaatti biyya baqaa Keeniyaa fi jiruu Kaayiroodha yookaan Masrii dhamdhamee jira. Hamzaan kun Hamzaa Amaan Ahmad Yusufi harmee isaa irraa dhalatee fi obboleeyyan meeqa wajji dhalate? Eeyyeen Hamzaa Amaan Ahmad Yusufi fi haati isaa garuu Faatumaa Haajiti. Obboleeyyan 10 qaba. 10 keessaa inni haadharraa ilma hangafaati. Ilmaan 4 dhaltee haati isaa ilmaan 4 keessaa inni ilma hangafaati. Abbaan isaa maatii 10 yookaan ijoollee 10 dhalate. 10 keessaa kan wajji dhalatan haadhara takka irraa namoota 4 keessaa inni isaan hangafa jechuudha. Eeyyeen. Hamzaan kun nama walaleessaadhaan cimaadha ture. Nama gahee ol'aanaa taphachaa ture hawaasa Oromoo hanga biyya jirutti sadarkaa barnootaatti barnoota isaa hordofaa ture. Erga biyya irraa baqate gara Keeniyaattis deemee ture. Keeniyaattis akka odeeffannoo takka takka sirraas dhageenyatti hawaasa adda addaa irraa dhagaa jirutti nama walaluudhaan hawaasa fi bohaarsuu erga adda addaa dabarsuun beekamu ta'ee argamee jira. Mee Hamzaan akkamitti odeessitarra waa'ee isaa? Wallahi waa'ee Hamzaa irraa soodhaaf jechaatu na xiqqaata guyyaan irraa kun guyyaa gaddaati gaddi kun bu'ee Hamzaa jechuun wallahi nama gahee Oromoo qabsoo Oromoo tana keessatti gahee olaanaa gama isaatiin taphatee beekumsa qabuun fi dandeettii qabuun walaleessuudhaan waloloodhaan gahee guddaa gumaachee jira ilmaan Oromootiif. Akkasumatti jireenya baqaa keessattis hamma danda'utti qabsaa'aatuma ture. Ittis jira jechuudha. Hanga guyyaa irraatti jecha. Hamzaan namoota ciccimoo keessattuu namoota gahee miidiyaa hawaasaa irratti baatan kan uummata biratti fudhatama qabu kan akka Saaphaloo Kadirfaa hojii ture. Hoggaa odeeffannoo isaatis himamaa jiru nama walaloo hedduun beekamu barreessuun beekamuu fi dubbisuudhaan fiidiyoo fi aayidiyoo
barreeffamaanis taanaan hawaasa bira dhaqqabsiisaa ture jaameeti jira. Hamzaan walaloo ni barreessa. Waa'ee jaalalaa barreessamu, seenaa barreessamu, qabsoo barreessamu, waa'ee amantii irratti mee gara sabaatii moo gara amantiiti. Gama kamiin fuulleeffatee walaloo isaa yoo hordoftee jiraatti. Gama kamiin uummataan dhaqqabsaa ture. Ayyee walaloo isaa yeroo hunda gara qabsootiin, gara amantiitiin, gara sheekootiis faarsuu, gootota keenya faarsuu, fakkeenyaaf akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa walaleessee ture walaloo akkasii, ammas Shee Adam Tuulaa fa'aa, Shee Ahmad Watar fa'aa walaloo baay'ee walaleessee ture. Dhugaa innis ni barreessaa ni dubbisa. Gootota hedduudha faarsa. As baaseetis ni dubbisa. Waa'ee gootota ijoo wal baruufeeti. Hamzaa maan biroo dheetti bifa walalootiin. Haala gabaabaan baratama jechuudhaan. Anis odeeffannoo dhaqee baradhe. Hamzaan nama aayidoo viidiyoo barreeffamaan alatti waltajjii irratti uummata hawaasa Oromoodhaa biyya jiru maqaa akkasitti biyya Masiritti tajaajilaa ture walaloodhaan isteejjii irratti yookaan waltajjii irratti. Mee ayyaana akkam fa'aatti hirmaate? Ayyaana baay'ee irratti hirmaate. Asitti gaafa intaltii Usmaayyoo Musaa fa'aa keessa isaanii. Fi hedduutu ture asirratti walaloo waltajjii inni irratti hirmaate. Sanumatu baay'een beeka keessa. Anis hedduun beekaa. Walqunnamtiin teenya sun dura naaf isaa kaayyoo jaarraa abbaa gadaatiif galma faaruqitti kan gaggeeffame biyya Masirii Kaayirootti walaloo dhiyeesseetu ture waa'ee jaarraa irratti. Waa'ee tokkummaa Oromoo yaamuu irratti walaloo dhiyeesse. Abbaa waltajjii xarraa san irratti waan ture isaa wajjin baruu dandeetiin ture. Hamzaan gaa nama arraan tana naaf eeti qoftiin teenyee ibsinuu miti waa'ee isaa. Hamzaa jechuun gaafa san irraa jalqabee isteejjiin inni itti hirmaachaa ture. Gaafa Usmaayyoo Musaa tumsa lammii ijoollee isaa gargaaruudhaaf asitti magaalaa Kaayiroo asitti gaggeeffamaa walitti qabamaa turan nama walaloodhaan buusii uummanni Oromoo akka buusuuf taasise keessaa isa tokko. Gama biraatiin gaafa intalti Eelamuu Qilxuudhaan asitti gammachuu isii cidheessii godhattee turtetti nama walaloodhaan cidheessii dabaale keessaa innis tokko. Mee Hamzaa manaarraa du'ee lubbuun dabre goota jiruu fi kan jirrees nu barsiisa nis nu dubbata. Arraas nutis tanaaf seenaa isaa dubbachuu jirra. Hamzaan mee waa'ee walaloo isaa keessaa waa'ee hawaasaa amala inni qabu mee nuuf tuquu dandeessaa? Kan beeknu caalaa atis qabeettu. An hammaan isa beekutti amalli isaa baay'ee nama gaariidha. Akhlaaqa nama tolu jechuudha. Nama naamusa, nama bareeda, nama gaarii jechuudha. An akkana jedhee si ibsuuf jechaa tun hanqata jechuudha. Jechaa na xiqqaa taa'u Hamzaa ibsuun. Har'a waa'ee Hamzaa dubbachuun hedduu ulfaata. hedduu ulfaata. Guyyaan kun guyyaa Guddaa waan ta'eef. Hamzaa jechuun nama amala gaarii qabuu fi hawaasa birattis fudhatama qabu. Hedduu jaalatama. Guyyaan har'aa guyyaa gaddaa nutti itti argame. Hamzaa jechuun seenaa isaa dubbatamee dhumu. Rabbiin ardii lafaa tolchee bal'isee ilma namaas uumee irra jiraachise. Guyyaa aduu ibsee bobbaanee akka gallu halkanis dukkansee boqonnee akka bullu. Hojiilee gaggaarii dalaynee hojjennee ajaja Rabbii ajajamnee guunnee jireenya addunyaa kan akka jiraannu addaan nuuf baasee waan goonuuf tadhiisnu. Kan irraa dhorkamuu qabnu gargar baasee tannuuf hayyamamtes hundumaa nuuf ibsee tola hanga hin qabne gaaroomina guddaa gooytaan nuuf tolee nuuf ta'e akka hunda. Qofaa xiqqashoo Irra mul'atee jira. Innis duraan faarmaasistii waan ta'eef gaafa mallattoo tokko takka ofirratti argee bihee ifumaa faarmaasii qoricha bitatee fayyadamaa ture. Osuma jiru xiqqootti jabaannaan eegatti jabaatte booda gara faarmaasii gara mana yaalaa. Bubbulee jira dhukkubni isaa kun. Xiqqashu torbaan lama dura kanatti itti jabaatee haakama geessan. San dura hanga dandootti manatti fi yaalaa qoricha adda addaa abdachaa ture. Ergasii ammoo erga jabaate torbaan lamaan kan mana hakimaa dhaqe. Mana hakimaa dhaqe. Dhibeen isaa baramee jira dhibeen ni addunyaa irraa Hin beekamne hanga dhibeen isaa osoo hin baramin. Mana hakimaa eessaa fi eessa dhaqee? Ana dura guyyaa dheengadda mana hakimaa fatii kana geessaniiti halkan gisee achitti akhirraa fuudhaniiti ilaalanii meedikaa riipoortii isaa fiddan malee waa takka isinii godhuu hin dandeenyu wallaan hin dandeenyu nu jaanii halkan baasnee achi guyyaatti aanu fuudheeti hilwaan geessine hilwaanitis jalqaba akuma fuudhanii aktaa fuudhanii. Manni hakimaa isin geessu jirtan kun dhibee maal irratti hojjeta?
tokkoffaan kun fatiin guddaadha hospitaala guddaadha amma isa kanaatu waan hunda dura laaleetuma gilukoosis ta'u waan laaffatee jiru xiqqashoo waanuuf kan nuuf dhayine emergensumaaf dhayine halkan waan ta'eef san booda guyyaatti haala immoo lammeessaa fuunee wanta geessine helwaan geessine helwaanitti aakii qofa laalanii san booda jechuu marammaranii beekanii qabbanaatii abbasiyaa geessaa jiran saniif aakimni qabbana namoo wallaanu abbasiyaa waan ta'eef abbasiyaa geessine jechuudha. Achi dheenee abbasiyyaatti arra jechuudha guyyaan sila abbasiyaa deemaa turreen sa'a takkaa fi walakkaatti osoo yaa'u turreen jechuudha makiinaa keessatti xiqqoo laaffatee ture dhabee ni haqqise. Haqqisaan ni haqqise dhiiga haqqise. Kana achitti nu harka laaffachuusaa beeknee achi gisee hospitaala seene xiqqashoo booda doktoroonnis lallaalanii hedduun turre. Waan laaffatee ture. Laaffatee achiin du'e jechuudha. Dhabuu dandeenya jechuudha. Oduun tokko deemaa jira. Hamzaan keessattuu yeroo namman tanaa wal qabatee sababa COVID-19tiin kan dhibames mana keessa rakkachaa jira. Mana hakimaatti dhaquun ulfaata. Sababa dhibee kana sodaachuudhaaf. Nis nu qufaa waan jaameef sodaa mana hakimaa dhaquu dhabee jechuunis dhagaamaati jira. Gama biraatiin Hamzaan arraan tana erga addunyaarraa godaanuun isaa irra ta'e jala bultii riizaaltii yookaanuu dhibee isaa kana baramuudhaaf mana hakimaatti baallama osoo qabuutti guyyaa irraan tana addunyaarraa godaames haasonni jiru haati jira. Sirri. Gama biraatiin dhibeen inni ammallee addunyaarraa godaaniin osoo hin beekamin du'e mana hakimaa sanuu osoo hin geenye karatti du'e taaskii keessatti yookaan konkolaataa keessatti lubbuun isaa dabrees kan jiru haati jira. Mi'a adda duwwaasi. Eeyyaan sirriidha. Kan jalqabaa hospitaala duraa irratti marammaraa laabiin ergansan laabiin san boru ganaamma. Boru baatii laabii riizaaltiin laabii sanii ganaa boru baatii san dhiisnee fuunee waan hakama biraa geessineef hakama biraatiinis hakama biraatti waan nu dabarsaniif achirraa immoo hakamni sanis gama akitaarraa fuudhanii marammaranii osuma riizaaltiin san hin beekneeti bakka amma achittis lubbuu isaa dhabne jechuudha. Walumaa galatti guyyaa irraan tanaa Hamzaan lubbuun dhabuunsaa dhibee qilleensaa ta'uu malaa jechuudha. Akkas inni yaaddanna. Akkasuma jenneeti ammas yaadnaas. Dhuguma jiru akkas amma silaa yoo COVID ta'e mallattoo irraa beekuu dandeessa. Akkas mallattoon COVID torbaan lama keessa namarra beekamu yoo inni fi torbaan lama keessa COVID hin qabaatte mataa bo'oo qofaasisuu fi hafuuris ciccitu. Mallattoo kana hunda hin qabunne. Haran qabu. Ammas eegal gubsatee ji'oota 5 ta'ee jira. Turee jira TB fakkaata. Riizaaltiinis ilaalamee ture. Kan jaames qabbanuma jechuun jirra malee. Tole egaa osoo achitti gara Hamzaa kanatti sammachiin tarkaanfame cibnee gidduutti yaadachiisa takka. Guyyaa irraan tanaa Hamzaan duunsaa gadda nutti ta'ee jira. Biyya kana keessatti wal quba qabaachuu dhabuun wal rakkisuun yookaan rakkachuun namoonni lubbuu dhabanis ni jiran achitti reefkaa gartanii jirtan abbaallee itti dabdan. Mee namni sanoo eenyu jaama isatti waraqaa isaa gadi ilaaltan eessa mee dhaamsa gamanumaanuu. Dhugaadha gamanumaanuu namoonni Samiraa Ahmad Ibrahim Jaamtii isiin nama Finfinneeti as keessaa fira tokko hin qabdu. Namni tokko namni isii firatti isii beeku hangammaa barbaadaa jirra waraqaa deez riipoort yookaan meedikaal taqriira xabbi jaanii moo taqriira xabbi jaanii waraqaa namni itti du'e namaa baasan deez riipoort ingilifaadha. Isii san baasee fitiin jiraan na bira jirti. Hamzaatis lamaan waan baasee lamaan waan fuudhee boru beellamaan qabaa yuuniseerritti beellama saniin isaan lamaan ni fuudhaa fi boru hospitaalatti deebi'ee reefka san baase. Osoo nama kana osoo firrisaa duusaa hin beekin jiraachuusaa jiruusaa hin beekin nama kana awwaaluun ni ulfaata. Saniifuu nama kana yoo namni isaa jiraate booda itti gaafatamummaan jalaan baanu nama kana yoo namni isaa jiraate as bahee duusaa fira fi abbuma firma ofiitu awwaallata nama keessan awwaalladhaa yoo ta'u baate aalul khayrii ni jirti nama awwaalla reefki bubbulee yoo abbaatti dhabame wanni godhan hin jiru arabni beetee qaama kana yoo harkate beetee waan sodaatamu jira gabaabdutti sanumaafuu reefka. Tole egaa mammee itti galatoomisin jecha gara xumuraatti deemaa jira. Mee mammee dhaamsa qabdu ergaa qabdu waa'ee Hamzaa ilaalchisiisu namni gisee addunyaarraa jiru namatti haajamuun ni mala. Hamzaan namoonni waan irraa qabaatu yoo jiraatis mee gabaabumatti dhaamsa qabdu dabarsiif hawaasaaf. Hayyee ani gabaabdumatti wanni dabarsuu barbaadu Oromoo biyya Masrii jirtan namni Hamzaa beektan yoo ta'inii waa irraa qabaatan ni jirra maalleen isaallee lafa jira waan jiru hunda
wal bira jirraa nutis ni jirraa isiniif kannina as bahati rakkoon akkasii yoo jiraate yookaan namni deeni irraa qabaatu yoo jiraate himadhaa isiniif kannina walumaa galatti namni du'ee boodara dhiifama qaba dhiifama qabanis gamanumaan gaafachaa si afaanii bee kadhu namni walitti naarra hin jiru yoo namni wal afaan buutan jiraates inni kutee qabrii isaa amma qabrii rabbiin cafee jannata afuufi jannatul firdoos naa kananiisu warraa fi aalii fi aantii aanaa fi firasaa hundi rabbi sabrii rabbi haa kennuuf haa jajjabeessu nullee rabbi nu haa jajjabeessu warri firasaa taata warri biyyaalaa jiran biyya keessa jirtan hundinuu walumaan dhabne waa takka gochuu dandeenyu gaata rabbiitii kanuma isaatu har'a gahee saniifuu bakkuma jirtanitti rabbi sinaa jajjabeessu jajjabaadha wanni gooriin jirtota rabbiitiin si jajjabaannee isin jechuu barbaada. Galatoomii mammee waan gaarii dhadhaamte gaata kee fudhachuudhaafis galatoomii siin jenna. Qayyee galatoomaa isinis.